Bultanii bultanii akkam jirtu? Chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii yaala wal'aansa dhibee ijoollee fi daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kanarratti waa'ee fayyaa daa'immanii, guddina daa'immanii akkasumas immoo fayyaa ijoollee wajjin akkasumas nama umurii kamii irratti mul'atu keessuma kan ijoollee irratti mul'atu ilaalchisee wantoota hedduun kaasa. Haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatina. Mata dureen irraaf qabadhee jiru dhadhaa yookaan dhadhaa baqsaa mataatti dibachuun rifeensaaf gogaa mataaf faayidaa akkamii qaba akkasumas immoo miidhaa akkamii fiduu danda'a kan jedhudha. Mee akka armaan gaditti haa ilaallu. Dhadhaa hundi keenya beekna. Dhadhaan maal jechuu akka ta'e. Baqsaa dhadhaa jechuun dhadhaa ho'isuun bishaan keessatti hafe calaluun keessaa baasuun qophaa'e jechuudha. Akkuma suura irratti argaa jirtan kana. Dhadhaan digirii Faaraanaayitii 100 ol yoo ho'e coomnii fi pirootiiniin dhadhaa achi keessa jiru hafuun bishaan keessaa ba'ee calalama jechuudha. Faayidaa dhadhaa yookaan dhadhaa erga baqee booda dhadhaa baqee qophaa'e mataatti dibachuun qabu yoo ilaalle akka armaan gadiittidha. Faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa kanneen gurguddoon tokko dhadhaan yookaan dhadhaan baqee antioksidaantii waan qabuuf wantoota rifeensa gogsan rifeensa irraa ittisuun akka rifeensi lallaafu taasisuuf ni gargaara. Wantoonni antioksidaantii jedhaman kun keemikaalli akkasii kun wantoota qaama keenya miidhan nurraa ittisa. Yeroo gara mataatti dhufnu gara rifeensaatti dhufnu immoo wantoota rifeensa miidhan nurraa ittisuudhaan akka rifeensi lallaafu taasisuun gogiinsa rifeensaa ni ittisu jechuudha. Dabalataanis dhadhaan yookaan dhadhaan baqee vaayitaaminoota fayyummaa rifeensaaf gargaaran kanneen akka vaayitaamin E fi vaayitaamin A waan qabuuf gaarummaa qaba rifeensa mataaf. Naawurish godha jechuudha. Dabalataanis dhadhaan vaayitaaminoota hedduu fi hanga pirootinii baay'ee waan qabuuf mataatti yoo dibanne fayyummaa rifeensaa eeguu fi rifeensa mataa furdisuun akka isaan tiik ta'an taasisuun akka rifeensi guutee mul'atuu fi bifa barbaanne yoo rifeensa keenya sirreeffachuu barbaanne istaayilii barbaanne yoo rifeensa keenya sirreeffachuu barbaanne akka nu hin rakkisnee fi akka rifeensi keenya hin caccabne akka ta'uuf ni gargaara jechuudha. Dhadhaan baqee vaayitaamin E hedduu waan of keessaa qabuuf rifeensaaf gogaa mataaf soorata gaariidha. Vaayitaamin E'n wantoota dibata dulluma gogaa fi akkasumas immoo dulluma rifeensaa ittisuuf qophaa'an of keessaa qaban keessaa tokkodha. Dibanni tokko tokko jiru gabaarra kan dulluma gogaa fi rifeensaa ittisan aging of skin and hair isaan kun hedduun isaanii vaayitaamin E of keessaa qabu. Kanaaf egaa dhadhaan yookaan dhadhaan baqee immoo vaayitaamin E waan qabuuf dulluma rifeensaaf gogaa keenya ni ittisa jechuudha. Mataatti dhadhaa baqee dibachuun gogaan mataa cululuqaa gogaan mataa keenya lallaafaa akkasumas immoo kan nama hin hooksifnee fi kan hin fofottoqne akka ta'uuf gogaan irra jirus calaqqisee akka argamu yookaan akka mul'atu taasisa. Gogaan mataa keenya akka nu hin hooksifne akka hin fofottoqne taasisuudhaan cululuqee lallaafee akka mul'atu taasisa jechuudha. Dhadhaan yookaan dhadhaan baqee mataatti yoo dibanne ariitii guddinaa fi dheerina rifeensaa ni dabala. Akkasumas amala rifeensa haaraan heddummatee akka biqilu taasisuu qaba. Hair better helps in enhancing hair growth by activating the hair follicle. Massaging the better helps in stimulating the dormant or inactivated hair follicles to follow their function. Rifeensa haaraan illee akka baay'ate folliclein isaa akka heddummatee biqilu taasisuu fi akkasumas immoo ariitii guddina rifeensaa ni dabala jechuudha. Kun egaa faayidaa hedduu qaba rifeensa mataa keenyaaf dhadhaan yookaan dhadhaan baqee mataatti dibachuun. Biyya keenyatti kan barame yeroo hedduu dhadhaa dibachuudha. Haa ta'u malee dhadhaan erga baqee calalamee qophaa'ee booddee dibachuun biyya biraatti koominiidha. Faayidaa hedduus qaba. Garaagarummaa hedduu qabaachuu baatan iyyuu dhadhaan erga baqee qophaa'ee booda akka isa dhadhaasa osoo hin baqeen qophaa'ee qaamarra yaa'ee baay'ee foolii adda addaa fiduu hin qabu jechuudha. Xiqqoo kan isarra fooyyee qaba. Dhadhaa baqee mataatti dibachuun hoo miidhaa qabaa laata? Miidhaa akkamii qaba? Jennee yoo ilaalle dhadhaan baqee wantoota warshaatti qophaa'anii mataatti dibachuuf bahanirra wanta naachuraal ta'e waan ta'eef wanta uumamaan qophaa'e waan ta'eef miidhaa hin qaban. Yeroo hundaa wanti warshaatii bahee xiqqoo miidhaa qabaachuu mala. Haa ta'u malee wanti naachuraal ta'e wanti uumamaan argamu miidhaa hin qabu. Kanaafuu wanta rifeensa mataaf jedhamee faabrikaatti yookaan warshaatti oomishamanirra dhadhaan yookaan dhadhaan baqee qophaa'ee rifeensa mataa kan hin hubnedha jechuudha. Kan miidhaa hedduu hin qabnedha. Haa ta'u malee dhadhaa baqee dibatanii osoo hin dhiqatiin ho'aan boca rifeensa mataa sirreeffachuu hin qabu. Rifeensa mataa keenyatti yookaan mataa keenyatti dhadhaa yookaan dhadhaa baqee dibannee osoo hin dhiqatiin
wantoota ho'a fayyadamanii sheeppii istaayilii rifeensa keenya jijjiiran mana rifeensaatti jechuudha kana fayyadamuu hin qabnu jechuudha. After applying hair after applying butter to your hair you should not attempt to use heat to style your strands. Style adda addaa rifeensa keenyatti kennuuf ho'a kan fayyadaman jiru mana rifeensaa isaan kana fayyadamuu hin qabnu osoo ofirraa niqatiin jechuudha. Erga dhadhaa yookaan dhadhaa baqee dibannee booda maal gochuu qabna? Jalqaba ofirraa dhiqannee shaampuu fayyadamnee ofirraa dhiqannee sanaa booddee mana rifeensaa deemuu qabna jechuudha. Sababni isaas dhadhaan akkuma zayita kamii ho'uun rifeensa mataa miidhuu fi xiqqoo gubuu mala waan ta'eef osoo ofirraa dhiqatiin ho'a mataa rifeensa mataatti appilaayi gochuu hin qabnu. Mataa keenya erga miiccannee booda dhadhaa baqee erga qabbanaa'ee booda kan hin gubne jechuudha. Fallaana 2 yookaan fallaana 3 kan ta'u harka keenyatti dibachuun mataaf rifeensa mataatti rirriituudha. Dhadhaa dibachuu eenyuyyuu beeka. Haa ta'u malee dhadhaa baqee kan ammoo fallaana 2-3 harka keenyatti dibannee rifeensa keenyatti rirriinnee jalqabaa fi sa'a 2 ol ofirra tursiisuu hin qabnu. Guyyaa jalqabaaf sa'a 2 kan hin caalle ofirra tursiisnee sanaa booddee shaampuudhaan dhiqachuu saamunaadhaan dhiqachuu jechuudha. Guyyaa 2-3 booddee garuu sa'a hanga sa'a 4-5 ofirra tursiisuu dandeenya. Haa ta'u malee ofirra bushuun gaarii miti. Average kan jedhamu ofitti dibnee sa'a 2 yoo ofirra tursiisne gaariidha qorannoon. Kanaaf egaa erga dhadhaas ta'e dhadhaa calalamee qophaa'e mataatti dibatamee booda sa'a 2 ofirra tursiisnan ofirraa dhiquun gaariidha. Faayidaa dhadhaa yookaan dhadhaa baqee qophaa'e mataa keenyatti dibachuun qabu kan hin qabadhee dhiyaadhe kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.